Barnoota herreegaa kutaa 5ffaa. Mata dureen deesimaalii isa jedhuta. Egaa xumura qabiyyee kanaa booddee maalummaa deesimaalii ni ibsita. Gosoota deesimaalii ni tarreessita. Fakkeenya deesimaaliif gosoota isaafis ni himtaa jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalle deesimaaliin maali isa jedhu yoo irraa kaane deesimaaliin firaakshinii waamsaan isaa 10 ta'edha. Fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 1, duwwaa tuqaa 2, duwwaa tuqaa 3 jedhee itti fufaa jechuudha. Gosoota deesimaalii yoo ilaalle immoo gosoota deesimaalii hedduutu jira. Isaan keessaa muraasa ilaallaa. Tokkoffaa irratti deesimaalii 10ffaa, lammaffaa deesimaalii 100ffaa fi sadaffaan immoo deesimaalii 1000ffaadha. Isaan kana immoo tokko tokko yoo ilaallu jalqaba irratti deesimaalii 10ffaa arganna. Deesimaaliin 10ffaan firaakshinii waamsaan isaa 10 qofa ta'edha. Yookiin deesimaalii tuqaan booddee baay'inni dijiitii isaa 1 qofa ta'een deesimaalii 10ffaa jennaan jechuudha. Kunis baay'ina dijiitii tuqaan booddee jiru lakkoofneet adda baasnaa jechuudha. Isa kanallee lakkoofneetiin yoo tuqaan booddee baay'ina dijiitii isaa 1 qofa ta'ee deesimaalii 10ffaa jennaanii jechuudha. Mee amma immoo fakkeenya deesimaalii 10ffaa ilaallu. Deesimaalii 10ffaan fakkeenyi isaa 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.2, 2.5, 30.4 jennee kaa'uu ni dandeenya. Kunis deesimaalota kanneen deesimaalii 10ffaa ta'uu isaanii adda baasuudhaaf jalqaba irratti deesimaalii nuuf kenname sana laallee tuqaan booddee baay'ina dijiitii isaa lakkoofna. Baay'inni dijiitii isaa tuqaan booddee jiru tokko tokko qofa yoo kan ta'u taate deesimaaliin kun deesimaalota 10ffaa jalatti ramadamu jechuudha. Kanaaf deesimaalonni fakkeenyi isaa asirratti ilaalle kunniin hundi isaatu tuqaan booddee baay'inni dijiitii isaa jiru tokko tokko qofa waan ta'eef fakkeenya deesimaalii 10ffaa ta'a jechuudha. Gosoota deesimaalii keessaa inni lammaffaan deesimaalii 100ffaadha. Deesimaaliin 100ffaa kan jennuun firaakshinii waamsaan isaa 100 ta'e yookiin deesimaalii tuqaan booddee baay'inni dijiitii isaa 2 qofa ta'edha. Kunis deesimaalii nuuf kenname sana tuqaan booddee baay'ina dijiitiiwwan jiranii lakkaa'uudhaan baay'inni dijiitii isaa 2 yoo kan ta'u taate deesimaaliin suni deesimaalii 100ffaa jalatti ramadamaa jechuudha. Mee amma immoo fakkeenya deesimaalii 100ffaa ilaalla. Deesimaalii 100ffaa fakkeenyi isaa 0.01, 0.02, 0.15, 0.29, 0.99, 1.45 fi 19.59 isaan kanneen akka fakkeenyatti fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Isaan kunneenis fakkeenyonni nuti fudhanne kuni tuqaan booddee baay'ina dijiitii isaa kan lakkaa'ufnu taate 2 qofa qabu. Kanaaf deesimaalonni tuqaan booddee baay'ina dijiitii isaanii 2 qaban hundi isaaniitu deesimaalii 100ffaa jalatti ramadamu jechuudha. Kanaaf fakkeenyonni asirratti nuti kaafne kunniin tuqaan booddee baay'ina dijiitii isaanii 2 waan ta'eef deesimaalii 100ffaa jalatti ramadamu jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo gosoota deesimaalii keessaa deesimaalii 10ffaadha. Deesimaalii 10ffaa kan jennuun firaakshinii waamsaan isaa 1000 ta'e yookiin deesimaalii tuqaan booddee baay'inni dijiitii isaa 3 qofa ta'edha. Kunis deesimaalii nuuf kenname sana tuqaan booddee baay'ina dijiitii isaa jiru lakkoofnee baay'inni dijiitii tuqaan booddee jiru 3 yoo ta'e deesimaalonni kunniin deesimaalota 10ffaa jalatti ramadamu. Fakkeenya firaakshinota 10ffaa yookiin ilaallu taate immoo firaakshiniin 10ffaan 0.001, 0.002, 0.045, 0.142, 2.435, 19.258 akka fakkeenyatti yoo fudhanne ni ta'a jechuudha. Isaan kunneenis deesimaalonni asirratti kennaman kunniin yoo laalle
tuqaan booddee baay'inni dijiitii argamanii 3 qofaa jechuudha. Kanaaf deesimaaliin tuqaan booddee baay'inni dijiitii isaa 3 qofa ta'ee deesimaalii kumaffaa jalatti ramadamaa jechuudha. Kanaafuu deesimaalonni asirratti kennaman kunneen tuqaan booddee baay'ina dijiitii 3 waan qabaniif deesimaalii kumaffaa jalatti ramadamu. Egaa qabiyyeen keenyarraa waa'ee deesimaalii isa jedhu ture. Deesimaaliin firaakshinii waamsaan isaa 10 akka ta'ee fi gosoota deesimaalii kurnaffaa, dhibbaffaa fi kumaffaa akkasumas immoo fakkeenyota isaanii adda baasuun ilaallee jirra. Egaa qabiyyee keenyarraa kanarraa akka waa hubattan abdii qabaachaa yeroo itti aanu qabiyyee biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti jechaa gaafilee shaakalaa itti aanan ofii keessanii shaakalaa isiniin jenna.